shaakallii Nikuleeraa godhaa jirti. Xayyaaronni gartee Nikuleeraan deemu gara gartee jiddu galeessa bahaatti achi kutanii jiran. Yoo pirezidantiin Ameerikaadhaa akkuma amma duraatti itti aanaasaa takkaa gartee vaayis pirezidaant J.D. Vance karaa Paakistaan hin ergine. Nutis dhufnee marii irratti hin hirmaannu yaadajuu dubbachaa jiran jaaniiti odeessaa jiran. Hojii duraan itti walii galan keessaafuu biyyootan biraatii wajjin akka if duuba deebisan goosisaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Dhiiroo na dhagayaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Walarrabsuus walloluus yaada adda addaas dhiisaadha. Waanuma gartee haasawaa jiru irratti xiyyeeffadhaadha. Yoo na dhagayaa jiraatan taate mallattoo naa godha. Yaada wal mormuun haa jiraatu. Tana gartee ni deeggarra yeroo hundaa'u garuu jechoota badaa jechoota gartee wal arrabsuu kana akka waliin hin jenne maaliif isin akka uummata biraatii miti. An akkasittiin isin laala. Akka gartee gareelee takkaa'u gartee warran dhugumatti gartee maqaa badaadhaa fi yaada dhugatti barnoota irraa fagoodhaa sanitti miti isin irreedduun keessan gartee hogguu chaanala dhuftan waa barachuudhaan waan haaree dhaga'uudhaan akkasumas gartee haalli addunyaadhaa maal keessa akka jiru hubachuudhaaf waan taateef jecha sanirratti rakkoo takka illee hin jirtu yaadaan wal mormuun ni deeggarra wal arrabsuu immoo hin barbaannu nuti akkasitti hubadhaadha. Tole ammaasis karaa itti aantutti gartee oduulee takka takkaas isin garsiiseetiin oduu teenyatti itti aantutti achi dabarra. Dubagaa oduun akka malee nama ajaa'ibsiiftu keessaa guyyaa arraan tanaa pirezidaantichi takkaa'u gartee filatamaan biyya Hangiriidhaa kan torbaanuma dabre kana aangoo fudhate akka gartee reefuun tana ibsa godhaa jirutti nuti innillee gartee maqaansaa Piiter Mageerii jaaniini akka gartee inni miidiyaadhaaf ibsa godhaa jirutti mootummaan teenya mootummaa Hangirii baana yoo piraayim ministerichi Israel biyya teenya kadhufu taate ni hiinaa je'eeti miidiyaadhaaf ibsa godhaa jira. Kunis waan badii inni mootummaan isaa biyya Falasxiinii fi akkasuma sanitti Libanaan keessatti gaggeessaa jirtu inumaatu jira. Keezii itti banamtee jirtu tan ICCtti gartee ammallee amata lama oliif deemaa jirtu. Kanarratti heera addunyaadhaa kabanyee inni yoo biyya teenya dhufe qabnee hiinee ni dabarsinaa karaa ICJtti jechaa jira. Dubagaa yaada kanaan waan inni jedhe kanarratti namni hedduun sooshaal miidiyaa gubbaarratti akka malee akka isa deeggaraa jiranii fi akkasuma sanitti gaa warreen quuqama gartee Israa'el qabaniis akka gartee namtichi kun biyyootan dhiyaa keessatti affeeramee humaa takkallee gartee biyyootan biyya Hangariitiif gargaarsinis akka hin godhamne jaanii maqaballeessiidhaa fi yaadni adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaarratti olii gad deemaa jira. Garuu inni jajjabeessee irra deebi'ee nuti waan heera addunyaadhaa ni kabanya akkasuma sanitti Netanyahuun nama gartee mana seeraa ICCtti akka abbaa baditti duruun ajaja irra dabarsan waan taateef jecha qabaa jaanii karaa gartee koortiidhaatiin hayyamniinis waan takkaa gartee yaaminsinis waan bahee jiruuf jecha biyya teenya dhufnaan qabneeti dabarsinaa je'eeti gartee akkasitti haasawaa jira. Tanaas dhaga'uu qabdanii isiniin jechuudhaaf. Itti aansuudhaan mootummaan yaaduma gartee eenyu Netanyahuudhaatii fi mootummaa Israa'el kana wajjin wal qabatee dhiheenya kana guyyaa lameen dabre kana keessatti waraanni Israa'el tokko Libanaan keessatti yeroo ammaan tana lola akka gaggeessaa jiran isinii himneeti jirra. Garuu bikka siidaan Jesus takkaa'u gartee Yesuus jirtutti isa siidaa isaa cabsee gaggaragalchee isaa madooshaadhaan tumuu jiru footooleen isa kaasanii akkasitti footoon san sooshaal miidiyaa gubbaarra olii gad deemaa jirti. Akka gartee gaa sooshaal miidiyaaleen yeroo adda addaa irraa dubbachaa jiranitti mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan Israa'el keessaafuu gartee wanni isaan itti walitti dhufaniin amantii kiristiyaanaatii fi tan Yahudaadhaa tan walitti dhufte tan takka taateetu biyyootteen lameen kana waliif fidaa jaanii poolitikaanonni isaanii irraa dubbachaati turan. Garuu hoggaa gartee wanni Israa'el kuni warra kiristiyaanaa kan gartee biyya Israa'el keessa jiruu fi bikka biraatis isaanii irratti fuutumuu akkasumas sanitti arrabsuu viidiyooleen kan gartee sooshaal miidiyaa fi bikka adda addaatti gadhiifamu warreen gartee Ameerikaa keessa jiran kuni cinaan isaanii hin amanan turan. Garuu hoggaa gartee waraanni kuni siidaa Yesuus gabuusee akkanatti gaa madooshaadhaan tumuu footoon tuni gaa sooshaal miidiyaa gubbaarra olii gad deemtee kunoo Israa'el akkanatti Jesus jibbitii yaada juun namayyuu gartee irraa haasoo eegalanii miidiyaaleen gurguddaaleen irraa haasoo eegalaan guyyaarraan tanaa
Prime Minister tichi biyya Israel badii waraantichi gartee godhesaniif jecha nuti dhiifama gaafannaa obboleeyyan keenya ka kiristaanaa jedhee haasawaa tokko keessatti gaa akka gartee inni dhiifama gaafatetti namni hedduun irraa haasawaa jira isiniin jechuudhaaf. Tanaafu warreen yeroo dheertuu gartee warri Yahudaadhaatii fi warri kiristaanaa akka tokkotti ilaalamanii takkaa gartee wal deeggaran ja'anii gartee dubbatan hundi isaaniitu afaan qabataniiti inumaatu gartee akkamitti warri Yahudaadhaa Jesus akkanatti taphatanii faajanii footoolee tana gama duuba gama social mediaalee garagaraa gubbaarratti olii gad oofaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Duuba gaa eegee gartee waan warra Israa'el kanarraa haaso'inne dubbii arraan tana akka gartee gaa breaking news itti olii gad deemaa jirtutti achi dabarraa. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti guyyaa arraan tana pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump ani lola Israa'elii fi Iraan jidduutti gartee ammaan tana takaa'u Ameerikaa fi Israa'el akkasumas Iraanitti jidduutti gartee gaggeeffamaa jiru kana Israa'el dhiibdee keessa nanneen ani ifumati yaafiin akka gartee Iraan meeshaa waraanaa takkaa gartee boombii nukleeraa tana akka hin tolfanne je'ee ifiitiyaaf yaadeetiin lola kana galee garuuja lolli baatii Oktoobar 7 kan warreen Falastiin Israa'el irratti gaggeessan san akka gartee mootummaan Iraan isaan duuba jirtu waan naa mirkaneesseef jecha haalaataan san yoo ka itti fufu taate mootummaan Iraan tuni boombii nukleeraa tana ni tolfatti jennee waan yaanneef jecha lola kanarratti hirmaannee je'eeti akka gartee miidiyaaleen Ameerikaatii fi warreen garagaraa mootummaa Donald Trump tana Israa'eliititu lola kana naqee ja'anii irraa haasawaa jiran kana balaaleeffachuudhaaf irraa haasawaa jira. Akka pirezidaantiin Ameerikaa jechaa jirutti warreen yaada Trump lola kanarratti gartee kan dhiibee naqe Iraani warri ji'u kuni ifii isaaniitiifu warra oduu sobaa oofu. Warreen kuni bikka takkattuu wantan qabanii dhageetiis hin qabanii irra hedduun isaanii oduu sobaati olii gad keessaafu gartee harki 90% warra oduu sobaa olii gad oofu jala kana hin amaninaadhaa je'eeti gartee warra isa deeggaruu fi deeggartoota isaa maratti himachaa jira. Akkaawuntii karaa White House-tiinis yaaduma wal fakkaataa kana gubbaa kanatti barreessanii akkasitti ammaan tana olii gad oofaa jiran. Kana keessatti namni hedduun akka jechaa jiranitti mootummaan Israa'el guutumaa guututti Donald Trumpis dhuunfatteeti akkasumas akkaawuntii White House-tis dhuunfatanii jiranii. Tanaafi pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Israa'el wajjin waa takka illee walitti hin qabu takkaa gartee Israa'el isa kana dhiibdee waraanatti isa neenee ja'aniiti odeessaa jiranii ja'aniiti warreen yaada kana hin deeggarree fi warreen inumaatu as bahanii Israa'eliitu pirezidaantii Ameerikaadhaa dhiibee waraana naqee ja'anii irra deddeebianii dubbachaa jiran hundinuu akka gartee yaada kana dhugumatti waan isaan jechaa turan saniif dhugaa taate kunuu ragaadhaa ja'aniiti gaa dubbachaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Dubaga irra deddeebi'uudhaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa jaalala isaa tan Israa'elii qabuus eda galgala irraa dubbatee ture inumaatu karaa barruutiin akkuma gartee ammaan tana ganama kana barreessetti eda galgala hammam takka akka Israa'el jaalatuu fi inumaatu Israa'elii fi Ameerikaan haala jabaadhaan biyya tana akka gartee karaa gaariitti oofsisaa jiran irra deddeebi'ee dubbachuun isaanii yaadatama. Garuu gartee ani yaada san karaa social media karaa Facebookiitii fi kana kanatti illee irraa maxxansuu hin barbaanne ammoo barruun san irra deddeebitee gartee olii gad deemaa jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa maaliif akka Israa'el jaalatu nutti himuu barbaachise jaanitti gartee namni hedduun gaafiilee haasaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay. So itti fufuudhaan let's see. Oduulee karaa biraa keessa achiin kunne breaking news takka taniin isinii himuutu jira. Oduu tana guyyaa kaleedhaa nama wayii gartee saayiba kiyya wayii tokko wajjiniin haasawaa ture. Garuu gartee ogguun oduu tana isatti hime dhugumatti inni gartee akka dhugaattiin fudhanne anammoo oduun tun odoon bahiniin isatti himaa ture. Oduun tun akka jettutti mootummaan Ameerikaadhaa Iraaniif horii gartee maallaqa doolaara jira jechuudha. Doolaara jira kan karaa Iraan ergan san kan karaa Iraaq ergan dhaabuu isaanii ibsaati jiran. Okay? Irraan isinii deebi'a. Oduun tuni breaking newsiidha.
mootummaan Ameerikaadhaa maallaqa jiraa kan Ameerikaarraa karaa biyya Iraaq ergan san guututti erguu dhaabanii jiranii jechaa jirti. Na dhagaa jirtaniimi? Akka oduun tuni jettutti mootummaan Ameerikaadhaa wanni isiin doolaara jiraa karaa Iraaq erguudhaaf deef san duratti odoo achiin geenye waan isaan godhaniin isinii himaa qaceeloo dhageeffadha. Mootummaan Iraaq tuni eega Ameerikaan amata 20 dura karaa lolaatiin Iraaq dhuunfatte booda qaceeloo dhageeffadha. Irreedduu keessaniif haaree toon ooluu waniin amantan isinii mukuni dhageeffadha. Mootummaan Ameerikaadhaa eega amata 20 ol biyya Iraaq tana karaa lolaatiin dhuunfatte booda gaaza biyya Iraaq kana nuutu gurgura. Ameerikaatu gurgura. Ameerikaan gurgurteeti maallaqa isaanii akka jirutti Ameerikaa dhufa. Hogguu Ameerikaa dhufe booda Ameerikaan akka feetetti gartee mummurtee maallaqa isaanii isaaniif kannitiif jechuu. Akka gartee waan isaan dalagan irratti. Fakkeenyaaf ajaja Ameerikaadhaa yoo dhagean maallaqa waa xiqqoo ni geessisni kannaniif. Yoo isaan ajaja Ameerikaadhaan hin dhageenye maallaqa san irraa qabanii hambisanii jechuu. Isin galtee dubbiin tuni walii galtee keessa jirti. Amata 20 fi waan kana hunda keessa Ameerikaatu horuma isaanii gaazuma isaanii kan gurguramu kanaan maallaqa isaanii akka fedhanitti gartee buusii kannaniifi jechuudha. Baatirraa maallaqa san mootummaan Iraaq fudhattee akka baajjetaatti pirogiraamoota gartee biyyattiidhaa adda addaa itti gaggeessanii jechuudha. Yoommoo nama Ameerikaan barbaaddu hin fille taate yoommoo poolisii Ameerikaan barbaaddu takkaa'u heera Ameerikaan barbaaddu hojiirra hin oolchine taate guututti maallaqni san irraa qabamaa jechuudha. Isin galtee dubbiin. Waniin isin jechaa jiru isin galtee makame. Tanaafin isin nyaagos dhufta waan haaree bartanii isin jiru laal. Namni tana isin himu hin jiru. Barnoonni kana isin kan hin jiru. Takkaa'u immoo yuunivarsiitiin tana isin barsiiftu hin jirtu. Hogos dhuftan waan haaree dhageessan waan haaree irraa baratan. Amma isin galtee dubbiin. So ammaan tana jidduu lolli Iraanii fi Ameerikaa jidduutti ka'e kana filannootu biyya Iraaq keessatti ka'aa jira. Filannoon gartee haate tunii keessaafuu gartee karaa Piraayim Ministeera filuudhaa fi akkasuma sanitti paarlaamaa isaanii keessatti illee nama filuudha. Kanaa wajjin wal qabatee mootummaan Ameerikaadhaa Piraayim Ministerticha uummanni Iraan filan kana akka gartee hin barbaanne takkaa'u akka inni gartee aangoo fudhatu hin barbaadan. Tanaafuu gareelee paartiilee adda addaa tan gartee Piraayim Ministerticha qaadhimtu tanaan namicha kana hin filinaadha jaaniini Ameerikaan baatii ja'a ol itti himaati jirti. Garuu warri Iraaq akka jechaa jiranitti biyya teenyaaf nama filannuu fi nama dhiisnu nuutu beekaa. Tana keessa Ameerikaa hin naqu jaanii dubbachaati jiran. Kana qofallee odoon taane inumaatu pirezidaantii Ameerikaan Nuurii Almaalakii namticha jaaniin kan duran gartee Iraaq tanatti Piraayim Ministeera ture yeroo dheertuudhaaf innillee gartee as deebi'ee akka haaretti hin filamnellee isallee dhorkaatii jiran takkaa'u isallee innillee akka filannoon seenne gama duubaatiin dhorkaatii jiran garuu Nuuriinis waan uummanni kiyya jaaniin godhaa anaa miti uummataatu naqaarimu jira yoo isaan naqaariman ani filannoof hin dhiyaadhaa jeeti haasawaa jira jechuudha. Dubagaa kuni eega mirkanaa'e booda waan mootummaan Ameerikaan jettuun jalaa didanii jechuudha warri Iraaq kun. Akkasuma san gubbaa irratti mootummaan Iraaq tuni waraanota garaagaraa qaban biyya isaanii keessaa waraanota kana maallaqa gartee amma biyya isaanii dhufu kana maallaquma isaanii kanaatu gargaara. Waraanonni kuni mootummaa Ameerikaa tanarratti lola bananiiti jiran jidduu lola Iraanii wajjin gaggeessan kana keessatti kana irra deddeebinee haasofneeti jira. Dubagaa mootummaan Ameerikaadhaa guyyaarraan tanaa nuti hulii booda doolaara keenya maallaqa jiraa Iraaqitti hin erginu jaaniiti ibsanii jiran. Duraan maallaqa jiraa erganii beeka maallaqa jiraa maallaqa jiraa agartee konteenerootaa fi shaantaa keessa fe'aniiti xayyaaraan geessan. So arrammoo nuti hulii booda isiniin geessinu jaaniiti gartee akkanatti deebisaafii jiranii isin jechuudhaaf. Kana keessatti warreen gartee gaazaa fi kana jechaa jirtan gaaza Iraaq Ameerikaatu gurgura. Kaampaanota Ameerikaatu gaazota kana gurgura. Gaazni Iraaq kuni cinaan isaatis warra gartee hatee gurguruutu jira. Hundi isaatu gurguramee maallaqni mootummaa Iraaqiif hin galu. Cinaa warra gartee Ameerikaa waliin jiru warra hatee gurguratuutu jira.
fakkeenyaaf torbaanuma irra dabarre kana keessa markaboota sadii kan biyya Iraaq gaaza biyya Iraaq irraa fe'ee karaa biyya Hindiidhaa deemu kan mootummaan Iraan haleelte isinii maatiin ture guyyaa 3-4 kana dura ni yaadatanii markaboonni sadeenuu gaaza Iraaqiin deema. Gaazni Iraaq san mootummaan Iraaq hin gurgurre. Okay? Warra gartee hatuu wahiitu gaaza san gurgurate akkasitti mootummaan Iraan tun markaboonni sadeenuu gaaza hayyama hin qabne takkaa'u gartee hogguu background check isaa laalan hayyama hin qabu Strait of Hormuz keessa dabruu hin qabdanii deebi'aa bikkaraa dhuftanitti jaaniiti akkasitti itti dhukaasan jechuudha. Eegatti dhukaasan booda gaa wanni isaan godhuu danda'an maaltu jira? Deebi'anii bikkaraa dhufanitti deebi'anii bikkitti deebi'an poortii warra Iraaqii isiniin jechuufi. Na dhagaa jirtanii? Okay. Anyways, tatanaa asuma dhiifna ammaaf hanqa kana dhageeffadhaa gaafa biraa gartee keessa gabbuuneeti irraa haasoyna. Isin akka gartee nuti daleenu kana quban qabdan maaliif kan gaaza wantaati isin himee miti gaaza biyya Venezuelaatis isin himee bara. Dubbiin as qofatti hin dhaabbattu gaaza Iraanis gartee gaafa Iraan yoo gartee Iraan tanaas gartee harka galfanne akkasuma godhuudhaaf teenya shakkii takka illee nu hin jirtu tana gartee wanta hin jeeyina. Tanaafi Iraan tana beetii akkanatti gartee halkanii guyyaa teessee irratti horii isiidhaatii fi Strait of Hormuz irratti du'aa jiran. Okay? Okay. Tolega, breaking news takka tajaajila taniin isinii himu guyyaa rantana mootummaan United Arab Emirates akka ibsa baasanitti gareelee shororkeessitoota tan humna Iraanii wajjin hojjetan jettee nama hedduu qaqqabuu isaanii ibsaniiti jiran. Jarreen kunis warreen mootummaan Iraan ergitee biyya isaanii keessatti jeequmsa adda addaa gaggeessuudhaaf qophaa'an jaanii akka gartee miidiyaaleen warra United Arab Emirates kuni ibsaatii jira. Akka gaa oduuleen wal fakkaataan gartee dubbachaa jirtutti gareeleen qaqqabaman kuni inumaatu gartee ummatuma nagayaa warreen daldalaaf biyya United Arab Emirates keessa jiranii cinaan isaanii bizinesoota gartee gurguddaa keessa harka qabanii mootummaan United Arab Emirates isaan kun garee warra Iraan ta'uu irratti akka gartee shororkeessitootaatti laaltee qaqqabaniiti ammaan tan ammoo mana hidhaa jiranii jaaniiti odeessaa jiranii guutumaa guututtu gara lachuutu irraa'u oduun gartee tan wal dhabduudhaatu deemaa jira. Nuti immoo tanaas gartee dhageeyaa isiniin jechuudhaaf isinitti himaa jirra. Jarreen kun dhugatti shororkeessaadha jechuutti hin jirru akkasumas jarreen kun gartee warra daldalaatti takkaa'u gartee biizinasa warra gaggeessu jechaa hin jirru. Wanni beekamtuun ummanni United Arab Emirates keessa jiru warreen Iraan kan ta'an nama hedduudhaatu jira. Garuu jidduu lolaa tanatti Iraanis United Arab Emirates hayyama ummanni biyyoottan isaanii kana keessa itti jiraatan wal jalaa babal'isaniiti jiran. Saniifuu warreen gartee jireenya United Arab Emirates keessa jiranis akka daddafanii bahan warreen Iraan keessa jiranis akka daddafanii bahan. Garuu dhugaan takka taas keessa jirtu immoo biyyootan biyyittii gartee United Arab Emirates kuni ummata dhalootaan illee warra United Arab Emirates ta'anii garuu immoo ummata Iraanii hedduutu gartee biyya san keessa jira. Sanis akkasumatti gartee hubaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Okay. Okay, deemnee breaking news biraa tan gartee oduu Iraanii fi Ameerikaa jidduutti lola ammaan tana gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee guyyaarraan tana ministeerri hajaa alaa biyya Iraanii fi ministeerri hajaa alaa kan biyya Raashaadha Sergey Lavrov isaan lachuutu bilbilaan walii haasawaniiti jiranii marii ammaan tana Ameerikaadhaa fi Iraan jidduutti silaa gaggeeffamuu qabdu jaanii tan odeessan tana keessatti akka gartee gareen lachuutu waan danda'an godhanii lola kana dhaabanii karaa gartee mariitti xiyyeeffatan irratti Raashaan isin duuba jirraa jetteeni mootummaa Iraanitti himuu isiidha miidiyaaleen gabaasaati jiran. Akkasuma sanitti garuu Strait of Hormuz kanaas sababa gartee poolitikaadhaa takkaa'u gartee mariidhaaf jecha hin cufinaadha karaa gartee nagayaatti xiyyeeffadhaadha yoo dandeessan akka gartee bantan irratti yoo hojjettan irra gaariidha. Akkasuma sanitti mootummaan Ameerikaatis ilaalcha kana fudhattee irratti hojjettee yoo isaanis gartee hagoogii amma Strait of Hormuz irra godhan kana yoo bananii namayyuu karaa nagayaatti as deebi'ee mariidhaan waa hunda fixate gaariidha yaada jiru Lavrov gara ministeera hajaa alaa Iraanitti dabarsee jira jaanitti gaa miidiyaan Aljazeeraadha gabaasaa jira isiniin jechuudhaaf.
Dubaga oduu guddoon breaking newsiin tan gartee arraan tana ammallee miidiyaaleen garagaraa irraa dubbachaa jiru akkumaan kaleellee galgala waa isinii himaa turetti takkaa'u gartee gara poostiidhaatiin godhaa turetti mootummaan Ameerikaadhaa garee isaanii warra gaa ammaan tana Iiraanii wajjin marii irratti hirmaata jettu qopheessitee akka karaa Paakistaan erguudhaaf deemtu. Akka oduuleen Ameerikaa jechaa jiranitti warreen Ameerikaa bika bu'an galgala kana takkaa'u asrii tana karaa Ameerikaatirraa gara Paakistaan akka deemuuf deeman oduun gabaasaati jirti. Kanuma wajjin gama Iiraaniin garuu eenyu akka erguudhaaf deemanii fi inumaatu akka nama erguufillee qophiirra hin jirre oduun Iiraan keessaa bahaa jirtu ifa godhaati jirti. Akka oduuleen biraatis tan Iiraan keessaa bahaa jirtu jettutti mootummaan Iiraan wanni isiin nuti garee teenya karaa Paakistaan hin erginu jettee dubbachaa jirtu. Marii tanarratti harka irra ol aanaa takkaa'u gartee waan barbaadan argachuudhaa fi poolitikaa taphachaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Gara kaaniin afaan Faranjiitti this is simply it's a political leverage wanni isaan gartee godhaa jiran jaaniiti gaa odeessaa jiranii. Maaliif Gaaza addunyaa kanaas gartee yoo xiqqaattee 20 nuutu harkaa qaba. Akka barbaannetti lola kanaas nuutu moo'ee Ameerikaan garuu immoo nu sodaachisuu hin qabdu. Yoo nu wajji marii godhuu barbaadan afaan nagayaatiin afaan kabajaatiin nu wajji marii godhuudha. Nuti ammaas waan isaan barbaadan hunda godhuu nurra hin jiru jaaniiti gartee warreen Iiraan kuni haasawaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Dubagaa ilaamaan tanaa warri Iiraan akka jechaa jirutti takkaa'u gartee karaa manguddummaa keessaan hogguu haasawan akka jechaa jiranitti mootummaan Iiraan tuni mootummaan Iiraan tuni akka jettee warra manguddummaa kanatti himattetti yoo pirezidantiin Ameerikaadhaa akkuma amma duraatti itti aanaasaa takkaa'u gartee vaayis pireezidant J.D. Vance karaa Paakistaan hin ergine nutis dhufnee marii irratti hin hirmaannu yaadajuu dubbachaa jiran jaaniiti odeessaa jiran. Gara kaaniin odoo Ameerikaan Strait of Hormuz hin banne garasiitiin haguuggii irra goote kana odoon kaafne nutis dhufnee marii tanarratti hin hirmaannu jechaa jiran jaaniiti odeessaa jiran. Wanni gartee ammallee mootummaan Iiraan nuti marii tanarratti hin hirmaannu namallee hin erginu takkaa'u immoo ni ergina jenneetis hin murteessine jaanii wanni isaan odeessaa jiraniif Ameerikaan warra bika gartee amma Strait of Hormuz kan gartee gara isaaniitiin cufan kana banuu qabanii jaaniiti gartee irra deddeebiinii odeessaa jiranii jechuudha. Gara kaaniin akka reefuun tana pirezidantiin biyya Iiraan yaada isaa akkaawuntii isaa tan X gubbaarratti barreessetti mootummaa Ameerikaatii fi nu jidduu garaagarummaa gurguddootu jira. Nuti warra waan je'e galmaan gayuu Ameerikaan garuu waa hedduu haasoyti malee dhugaadhaan hojiirra hin oolchitu. Tanaafuu nuufi Ameerikaa jidduu rakkoo jabduutu jira. Yeroo dheertuu nu sobaati turanii ammaasis addunyaa guutuudha sobanii. Tanaafuu isaan waan jaan kana amannee nutis gara isaaniitiin hojiirra oolchan jennee fudhachuun nurra hin jiru waan nuuf ta'u nuutu beeka waan nuuf ta'u jala deemuu qabnaa jedhee barruu bareedduu takka reefuun tana akkaawuntii isaa tan X gubbaarratti barreessee jira isiniin jechuudhaaf. Gara Ameerikaatiin kana ilaalchisee nuti Strait of Hormuzis guututti cufnaa akkasumatti mootummaan Iiraan Gaaza rakishaati addunyaa gurguruu jirti. Chaayinaan Gaaza Iiraan kana bitachuu hin qabdu yaada jettuun mootummaan Ameerikaadhaa yaadoota adda addaa dhiheessaatii jiran. Kanallee reefuun tana karaa Treasury Secretary-dhaan mootummaan Ameerikaadhaa Gaaza Iiraan Chaayina gurgurtu kana dura baatee dhorkuu qabdi. Maaliif gaazni isaan gurguran kuni akka malee rakisha waan ta'eef jecha addunyaadhaafis gaariidhaa miti akkasumas warra bitatuufis takkaa'u gartee Chaayinaafis gaariidhaa miti. Tanaafuu Ameerikaan dhorkuu qabdi yaadajuu sekreetariin Commerce Secretariin Ameerikaadhaa miidiyaa wajjin guyyaaran tanaa yeroo haasa'u godhu ibsee jira isiniin jechuudhaaf. Dubagaa kana keessatti mootummaan Iiraan nuti keessaafuu waan ammaan tanaa Ameerikaan godhaa jirtu kanarratti Ameerikaan nu sobdeeti karaa lolaa achi gargaluudhaaf deemanii akkasumas sanitti waraanni keenyalleen akka duraanii daran misaayilotaa fi diroonnan adda addaa bikka barbaachisu hundaanuu qophoonnee jirra. Nutis akka isaan barbaadanitti karaa isaan nu dubbisuu barbaadaniin yoo afaan nagayaa taates yoo afaan lolaa taates qophoonnee jirra kana nu beekuu qabanii jaanii karaa waraanaatiinis akkasumas karaa warreen dippiloomaatota Iiraan keessaafuu dubbii himaan paarlaamaa Iiraanilleen irra deddeebi'ee haasawaa kana dhiheessaa jira isiniin jechuudhaaf.
Egaa warreen gartee na dhagayaa jirtan guutumatti harka keessaniin taap godhaa, koppiliin godhaa, sheer walii godhaadha. Na dhagayaa akka jirtanis mirkaneessaadha. Neetworkiinis akka nagahee qabdu dubbiin gaa jajjabaachaa jirti isiniin jennee gartee irra deddeebinee isinii himaa jirra. Dubaga tanarratti oduu xiqqoo takataniin itti ida'u mootummaan Israa'el gara waraana isaaniitiin akka jechaa jiranitti mariin Ameerikaa fi Iiraan jidduutti gaggeeffamuu deemtu tuni waan baduuf deemtu jecha. Qacaroo dhageeffadha irraan isinii deebi'a. Mariin Ameerikaa fi Iiraan jidduutti Paakistaanii gaggeeffamuu deemtu tuni waan galma geewuudhaaf hin deemneef jecha nuti waraana keenya lolaaf qopheessaa jirra jedhaniiti guyyaarraan tana ibsa baasanii jiran. Gara miidiyaalee garaagaraatiin keessaafuu miidiyaaleen gartee biyya Israa'el Channel 12 fi Channel 14 oduulee akkana jettu tana dhiheessaa akka jiran namayyuu irraa haasawaati jiran. Okay? Na dhagayaa jirtan dhiiroo. Isin na dhagayaa jirtanii dursoo. Miidiyaaleen Israa'el akkana jechaa jira. Obboleessa keessan isin himee jira. Lolli kuni akka laafatti dhaabbachuudhaaf hin taa'u. Lolli kuni lola ammaatii miti. Okay? Istiraatejii lola kana lolli kuni lola fuulduraati. Lola gartee keessaafuu naannoon Strait of Hormuz tuni akka malee murteessituudha. Yeroo hundaa'u addunyaa tanarratti istiratejiin biyyootaan addunyaadhaa gara adda addaatti deeman. Okay? Kana keessatti wanni ani gartee yeroo hedduu waan warri Ameerikaa jiru hin amannu, waan gartee warri Iraan jiru kanaas hin amannu, garuu gara lachuutu gartee ijaan laallee gurraan dhageenye waan isaan hojjetan amanuu qabnaa isiniin jechaatiin ture kana ni yaadattan. Yaanni kun beeka politiishaanotuma biyya hundaati. Okay? Politiishaanota biyya teenyaatis, Itoophiyaatis, Itoophiyaa keessatti amma Dr. Abiy sogguu laaltan waan inni afaan hin ji'u miti keessa ilaaluu qabdan. Waan inni hojiirra oolchu. Okay? Yeroo hedduu wanni namaa himu waan hojii isaan godhan saniitutu gara isaan jiranii fi waan isaan godhuu barbaadan isinii hima malee afaan isaaniitii miti. Okay? Tana gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Mootummaan Ameerikaadhaa gara siitiin sochii adda addaa godhaa jiran namni wali gartee nagaya godhuudhaaf waraana gartee hin jirre uumuudhaaf ja'amee yeroon waraanni 50,000 olii markaboonni lolaa adda addaa naannoo Oman Gulf of Omaanii fi akkasuma sanitti Indian Ocean gubbaarratti gartee wali qabamu takka ogaa karaa Red Sea san gartee wali qabamee taa'uuf wanni takka illee nu hin jirtu. Kun hundinuu gartee afaan nagayaatii ja'anii waan irraa dubbatanii miti. Okay? Sana akkasitti gartee quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tolega, kanaatanii jidduu breaking news takkataniin isin himuutu jira. Dhugumatti gartee wanni akka malee nama gaddisiisu takka namtichi jaarsi kuni gartee Leerii Jaansan jaaniini nama gartee amma dura yeroo dheertuudhaaf CIA keessa hojjechaa ture. Dhaabbata CIA dha gartee isin warri hin beeknes beekaadha. Dubagaa reefuun tanaa hogguu gartee miidiyaa tokko wajjin gaaffii fi deebii godhaa jira. Gaaffii fi deebii kana keessatti akka jechaa jirutti mootummaan Ameerikaadhaa guyyaa sabtii dabarte tana. Okay? Xiqqoo malee boombii nukleeraa itti fayyadamuu geessee jechaa jira. Na dhagaa jirtanii irraan isinii deebi'a. Mootummaan Ameerikaadhaa guyyaa sabtii irra dabarre kana xiqqoo malee pirezidantiin Ameerikaadhaa nukleera itti fayyadamuudhaaf ka'ee xiqqoo malee. Okay? Akka inni itti hin fayyadamne namni godhe itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa kan gartee Chief of Staff kajaaniin ol aanaa waraanaa jechuudha. General Ken kajaaniin isaatutu lafaa ka'ee koodiin san siif hin kennamu je'eenii pirezidantii dura dhaabbatee jechaa jiran. Okay? Ani dubbii nukleeraa tana baatii guutuun isin himaa ture. Waat baatii olii ni yaadataniimi. Gaafa gartee dursoo Ameerikaan akkanatti shaakallii nukleeraa godhaa jirti. Xayyaaronni gartee nukleeraan deemu gara gartee jiddu galeessa bahaatti achi kutanii jiranii je'eetitiin isin himaa ture. Ni yaadataniimi? Moo yaadatan? Ati cinaan keessan kaa yaadatan natti fakkaattu.
baatiin dabarama shaakallii akkanatti gartee boombii kanaatti fayyadama itti shaakallii godhaa jiranii xayyaaronni kana gartee xayyaaronni doomsday kajaaniin kan gartee sila Ameerikaan amata 50 ol takka biyya tana keessaa hin baasin beheeti kunoo ammaan tana karaa jiddu galeessa baatee achi kutee jira isiniin jechaatiin ture. Warri dhageessan warri yaadatan baga yaadatan yaaddaa kunoo lanni isin warri yaadatanii jirtan mana keessa hedduu keessanii yaadata. Isin himemi duuba gaa guyyaa sabtiidhaa sabtuma marra dabarre tana sila irra hedduun keessanuu gartee boombiin tuni dhootee akkasitti nama hedduu gartee naannoo sanitti fixuun ooltu ture. Wanni beekamu takka illee nu hin jiru. Garuu immoo namtichi kuni oduu ni harkata. Maaliif duraanis gartee nama CIA keessa ture. Warra gartee mootummaa tanatti qaceellotti waan dhiyaatuuf jecha oduu xiyyeeffannaadhaan gartee oduu dhugaarratti hundooyte harkata. So inni gartee akkana jedhee dubbachuun isaa mootummaan Ameerikaadhaa guyyaa sabtiidhaa inumaatu jabar pirezidantiitu gaafatee jira. Pirezidantiitu koodii nukilaaraa sannaa kannaadhaa jeenii gaafatee jira. Okay? Hogguusanii itti gaafatamaan waraana Ameerikaa ol aanaan Jeneraal Keen kajaaniin hin ta'uu hin kanninaadhaa jeenii bikka taa'urraa ol ka'ee dhaabbatee dhoorkee jiran pirezidantii. Okay? Tanaa hojii gartee wanni wal qabatu takka pirezidantiin Ameerikaadhaa za'aa takka keessatti hoggu 48 akkana waa barreessaa jira. Pirezidantiin Ameerikaadhaa rafaan jiru waanuma adda addaa gartee dhiyeenya kana godhaa jira jeetiin isin himaa ture kalees dheengaddaas ni yaadattan. Kun hundinuu wanni gartee garsiisaa jiru hangam takka addunyaan tuni gartee karaa badduu akka deemaa jirtu. Dhugumattiin isin hin jaa. Ani reefuun tana gartee waggoon oduu tana gara arkee natti haareen taane maaliif? Waan inni amma dura arkee waan inni amma dura dubbisee fi akkasumas waan isinii himaa tureef jecha arraan tana gartee kunoo waan akkanaa tanaatti je'ee gartee inni hogguu dubbatu natti haareen taane. Okay? Bikka ammaan tana jirru qaceellotti hubachuu qabdan. Tap goda, copy link goda, share goda. So waan akkanaa tanaatu deemaa jira. Dubaga sanis dhagaadhaa isiniin jechuudhaa fi oduun xiqqoo gartee itti aantu irratti taniin isin himuu barbaadu guyyaarraan tana pirezidantiin biyya France Macron reefuun tana miidiyaadhaaf ibsa godhaa ture. Gaafii fi deebii miidiyaalee adda addaatii wajjin godhaa ture. San irratti waa'ee lola Iraanii fi Ameerikaa jidduutti gaggeeffamaa jiru. Kana irratti yaada isaa dhiheesseeti jira. Inumaatu akka inni jirutti inni pirezidantii biyya Iraanis bilbilaan dubbiseeti jira. Keessaafuu jidduu lolaa tanatti yeroo hedduu akka irra deddeebi'ee pirezidantii biyya Iraanii wajjin bilbilaan wal haasawan ibsee achi booda dhugumatti mootummaan Iraan lola kana dhaabdee karaa nagaatti as deebi'uudhaaf fadhinnaa ni qabdi. Wanni isii rakkisaa jiru waan mootummaan Ameerikaadhaa jiddu galeessa bahaa keessatti godhu jirtu. Keessaafuu waraana dilasan fidanii akkasumatti Strait of Hormuz gara kaaniin cufuun kuni mootummaa Iraan amantii isaan dhoorkeeti jira. Okay? Mootummaan Iraan kanarratti akka gartee isaanitti dhageeffamu jiru kana itti dhageeffamuun waan mirgatti qaban takka. Tanaafuu nuti gorsi keenya mootummaan Ameerikaatis if duuba deebi'uu qabdi. Akkasumas mootummaan Iraanis gaaza gartee kan addunyaadhaan naannoo san keessa kadabru karaa nagayaatiin yoo gaggeessan irra gaariidha jedhee yaada gartee bareedaa tokko dubbateeti jira. Akkasumas sanitti guyyaarraan tana pirezidantiin Ameerikaatis Firaansii fi pirezidantii Firaansii kana ilaalchisee yaadota gartee wal fakkaataa tokko reefuun tana dubbatee jira. Yaada isaa san keessatti pirezidantiin Ameerikaadhaa irra deddeebi'ee ka'achaa jirutti dhugatti pirezidantiin biyya Firaansii yeroo gartee lolli kun eegaluudhaaf deemu nu gargaari jenneeni kadhannee turre. Garuu nu gargaaruu dideeti ture. Tanaafuu gartee ammaan tana yaanni inni nuu kun hundinuu bikka takkallee hin qabu. Garuu immoo inninis gartee waan itti jirutti haa jabaatu nuutis gartee waan nu barbaachisu nuutu godhataa jee pirezidantiin Ameerikaadhaa. Miidiyaa PBS jaaniin wajjin gaaffii fi deebii godhee jira. Achirratti reefuun tana haasawee isiniin jechuudhaaf. Okay? Okay, so xumurarratti arraaf ammaaf xumurrattiin isiniin jaa. Guyyaarraan tana miidiyaaleen biyya Chaayinaatii fi akkasumas biyya Suudii Arabiyaadhaa Xi Jinpingii fi Mohammed bin Salman bilbilaan waliin haasa'uu isaanii miidiyaadhaaf ibsa godhaniiti jiran. Akka oduun tuni jettutti Mohammed bin Salman gara Chaayinaadhaa bilbiluudhaan gargaarsa Chaayinaa gaafateeti jira. Keessaafuu waa'ee Strait of Hormuz kanarratti akkaataa Chaayinaan daranuu jabaattee karaa dippiloomaasiitiin
garee lachuutu irratti gartee dhiibbaa gootee Istreet of Hormuz kun banamu. Inumaatu gurgurtaa gartee gaaza biyya Suudii Arabiyaatis akka gartee yeroo gabaabduu keessatti marii isaanii tan ammaan tana akka istiraatiijikii jirtu tana karaa olaantuutti ol kaasanii biitti Chaayinaadhaa horii takaawu maallaqa biitti Chaayinaadhaa gaaza biyya Suudii Arabiyaa kana akka gartee addunyaa irratti gurguramaa jiru kanatti inumaatu itti fayyadamtee horii isaaniitis takaawu maallaqa biyya Chaayinaatis akka gartee itti fayyadamuu barbaadan irratti walii galtee akkuma biyyoottan amma dura isinii himaa ture keessaafuu biittee akka Iiraanii fi Raashiyaanis dubbachaa jiran kanatti Suudii Arabiyaanis achi keessatti ida'amtee qaadhimamuu waan barbaaduuf jecha marii tana gaggeessanii jaaniiti odeessaa jiran. Kana qofallee odoon taane Suudii Arabiyaadhaa fi Chaayinaan eega gartee istiraatiijikii irratti waliif mallatteessanii marii waliin godhan booda guyyaan har'aan tana amata kurnaffaa isaaniiti. Kana gartee bika gorachuudhaan takkaa'u gartee akka amata kurnan kana kabajatan godhuudhaanii gara kanatti gartee as dhiyaatanii marii tana ifatti labsachaa jiranii jaaniiti gaa odeessaa jiranii mootummaan biyya Chaayinaadhaa akka gartee amma dura odoon taane amma booda lola gartee jiddu galeessa bahaa kanarratti inumaatu Istreet of Hormuz kanaas banuudhaan hamma dandeessu akka hojjettee gara lachuutu walitti nagayaan walitti fiddee Istreet of Hormuz kanaas banturratti mootummaa Suudii Arabiyaatiif ahaddii galee jira jaaniiti gaa odeessaa jiranii obboleeyyan keenya oduun teenya har'aan tana fakkaatti isin hundinuu gartee warreen dhiyaattanii harka keessaniin taaptaap godhuudhaan inumaa gartee wal yaadachiisuudhaan dhageeffachuu bira dabartanii mana keessatti hirmaannaa jajjabaa godhaa jirtan galatooma isinin jenna akkasuma sanitti warreen oduu tanaa karaa yuutuubiidhaatiin argachuu barbaadanis warri amma dura subscribing godhinis dhaqa subscribe godhaadha achirrattis gartee oduu isiniif maxxansine waliif daddabarsaa obboleeyyan keessan warri biraatis akka dhaqanii subscribe godhan chaanalli san gartee akka dhageetii arkatu akka gartee warri yuutuubiidhaa kuni dhiibbaa irra godhaa jiru kana jalaa bahuu irratti nu cinaa dhaabbatanii hojjechuu qabdanii isinin jaa guutumaa guututtu dabree karaa feesbuukiitiinis karaa barruutiin isiniif keenya akkasuma san karaa tiktaakiidhaatiin sagaleedhaan akka barbaachisutti viidiyoo ol isiniif darbina hogguu ol isinii darbinu guutumatti gartee daawwadhaadha waliifis daddabarsaadha akkasuma sanitti gartee chaanalli kuni chaanala keenya jettanii irratti hojjechuun irratti gartee cinaa dhaabbatanii akka tiktaakiin kuni algoritmii isaatiin roorroon irratti gadi hin geessine wanni isin gootan hundinuu murteessaadha isin jechuu barbaadeeti akkana tanaatanii gidduu gartee yoo gartee gaaffiin takkaaf lama jiraatte irratti ni dubbanna gaaffiilee gartee warri qabdan yoo jiraatan barreessaa mana keessatti reefuun tana gartee oguun waa'ee Iraaqii fi Ameerikaa jidduu irratti haasawaa jiruu fi akkasuma san boombii tan Nikolaraa tan gartee Ameerikaan dubbachaa jirtu kana eessatti Ameerikaan darbuu barbaaddee jettanii oguu gaafatan Ameerikaan boombii san Iraan irratti darbuu barbaaddi. Okay? Warri gartee isiniif ifan taane akkasitti quba qabaadhaadha. Ammaasis karaa gartee horiin horiin gaazarraa gurgurame kan Iraaqis gara Ameerikaadhaa dhufuu eegalee amata 20 oli. Waan haaraa miti. Waanuma beekamaadha garuu gaa miidiyaaleen hundinuu irraan haasawanii Ameerikaan akkasitti gartee biyya akka Iraaq tana amata dheeraadhaaf cunqurfachaa turteesi ammallee cunqurfachaa jirti jechuudha. Okay? Kuni akka gartee impeeriyaalizimii keessatti impeeriyaalizimii addaati. Okay? Biyya biraa takka humna waraanaatiin akka gartee dur humna waraanaa irra kaa'anii cunqursanii hanqa fedhan biyya san bitan bira dabraniiti amma immoo horiidhaan waan isaanii harkaa fuudhanii waan isaanii gurguranii waan isaanii kanarraa immoo maallaqa hanqa fedhan deebisanii kannaniif jechuudha. Yeroo hundaa'u guututti gartee maallaqa hin kannaniif. Yeroo hundaa'u waan gurguranirraa waan xiqqoo gartee kannaniif jechuudha. Akka gartee isaan ajaja kana jala deemanitti jechuudha. Isinii galtee ajaja waan isaan jaaniin hogguu dhageen waa xiqqoo gartee maallaqa kannaniif. Yoo isaan ammoo wanni isin jettan nuuf hin taane hajaan taate maallaqni kannamuuf irraa xiqqaata. Okay? Gaaffii bareedduudha. Boombii Nikolaraa biyya meeqaatu qabaa jedhee biyya hedduudhaatu qaba. Hedduu. Amma afaan qasuma beeki. Biyya hedduudhaa qaba. Dhugatti amma barsiisaa na goote baleessa kiyya. Barsiisaa na goote. Wanta sagaafatoo Tirampii maqaa kamitti baafne ustaazii jennee immoo sheeka jennee immoo maal baafneef taraa dabartanii yaadattanii ustaaz lakki wanta I think ustaaz odoon taanee maqaa tokko baafneef turre
Yesus. Yesus ta'uu barbaade beekte. Lakki ani Yesuusin caalaa jee bar. Laal ta'uu hin barbaanne Yesuusin caalaa akka Yesuusitti gartee nama haasaa jeeti bar footoo akkasii godhatee akkaawuntii san irra kaa'e. Inumaatu wanni gartee nama ajaa'ibsiisu. As deebi'ee ani kiristiyaanaa miti je'eeti dubbate dheengadda. Akkas jechuun isaa ani Yahudaadha jechuusaati. Amantiin qabu hin jenne garuu ani kiristiyaanaa miti jedhe. Intalti isaa jaarsi intala isaa cinaan gartee faamiliin isaanii amantiidhaan gara Yahudaatti jiran. Amantiidhaan. Okay. Ajaa'iba qabdanii bara isiniin kuni cinaan keessan. Anis akka Tigiricha sanitti maqaa isinii baasu mookame. Nama kuma shan ol keessa taa'ee ilaalu jiruuni faarsee bulaa jeen. Gaaffii bareedduudha. Eenyuun na gaafate? Let's see. Abdi Shakur akka jedhu waboonoo Nikulara ni qabdii jee. Gaaffiin tuni bareedduudha beek. Gaaffii bareedduudha kaaftee waboonoo Nikulara ni qabdii. Gaaffii sana hedduutti yaaduu qabna. Itti yaadnee deebisuun malee akkanatti laaftu deebisuun taatu. Maaliif qormaanni gaggeeffamuu qabaa. Achi boodas gartee karaa san raadiyeeshinni wayii yoo jiraates laaluu qabna. Diroona gartee erginee naannoo san gartee eega qo'annee booda qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isaanii murteessuu dandeenya malee akkanatti gartee laaftutti hin qaban jechuun hedduu nama dhiba. Akkasumami wayin sobe tanarratti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wayin sobne bar. Raadiyeeshinni gartee karaa isaanii ilaalamee xayyaara takkaa diroonii erginee gartee qilleensa cirraa waraabnee qilleensa gartee saampilii qilleensaa fuunee laaluu qabna. Akkam jettan? Deebiin tun isinii taate irreetuun keessa poolitishaanota ni beektanii isinii taatee jirti. Ummata kan baanta liqii Itoophiyaan UAE'n Itoophiyaa irraa qabdu waanta. Namni hedduun gartee akka jechaa jiranitti mootummaan Itoophiyaadhaa dahaba geessitiif United Arab Emirates dahaba Itoophiyaa kana gatii